Baga ayyaana masqalaa keessan kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa kan nu daawwataatii jirtan karaa foddaa Prime Miidiyaati kan qophii kana qopheessuun biraan gahaa jiru ammoo Wiirtuu Miidiyaa. Miidhaginniif simboon jireenyaa ifee sirraa calaqqisu. Fooliin urgaa keetii simboon qaama keetii fagoo nama harkisu. Qilleensi somba keerraa afaanii funyaaniin alatti yaa'ani. Dheerinni hojjaa kee akka morma sattawwaa onnee nama dha'ani. Yaa eelee birra daddararaa jirra birra dangulee koo jirta gaanfuree koo jirta dangulee koo lafa gabaa gubanne hangalagaa subanne reeyya goole. Arooretti faana waatoo yaa kaametti suganaatoo ati na'uumi siddisatoo. Oromoon aadaadhaan ayyaana masqalaa yookaan immoo ayyaana gubaa irratti jaalala nu barsiisaa ture. Heyyoleeko, 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 ayyaana waggaa, ayyaantu targaa, baga geessanii, hundi keessanii, kalata isaa, hin dagatinaa, sannu gargaaree, gaafa rakkinaa. Sirboota aadaa kana ammallee tuqaman jiran kana sirbuudhaaf mee karoora qabda? Dangashee moo dangashee boora kuma inni boonyuus kanuma isa boonyuus argannee yaa dangashee. Baay'ee miikiin baay'ee taphata kubbaa miilaa baay'ee meedaalii ta'etu hin taane bakkee dhaabatee baay'ee deggara kilabii baay'ee deggara. Amma hojinal tokko biraayyuu deemna karaarra deemna boqqolloo isa karaarraa gurguran beekamti isa nyaannee guddaan isatti gortee nyaachuu si goja maasisan isa bitannee kaanee deemnee karaarra isa tiifirraa boqqolloo nyaate qalamii nu godha achumatti as utaa irraa sana buusan boqqolloo buusan. Umuriin koo sirriini 34. Waggaa 4 dura moo amma? Tibirraan kuni quufa qaba, abdii qaba, hormaata qaba. Yeroo itti wanna haaraa wayii dhufuudha waan ta'eef seasonal transitionii wayiiti. Yeroo waqtii tokkorraa tokkotti ce'uudha waan ta'eef uummata Oromoo biratti sababni keessan sanii naannoo sa'aatii 11 maal yeroo ka'uun Isaachuma nyaatti jechuudha. namoonni yeroo dubbaruu namoonni ollaan baay'een naannoo koo jiru. Mana moo? Kana manaa baatee bishaan keessa. Kana yaadannoo keessa seenuu koo fi Mana ga'u. yeroon koo maaziriin olee baattee dhaabachuu ishee qofa yaada. ayyaana barii gaafa 17 kana baga daaraa of kaltan jedhan. Gaafa daaraa jedhama. Daaraa of kaltan jedhama ganama sana wantoota tatta'u jira.